Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ijoollee dheengadda quraananii posti godhe irratti hedduun keessanii gariin keessan Oromiffannaa baasuu didde jettan, gariin keessan habbiin isaa kamidha jettan. Kinoo habbiin isaa kanaadha. Quraan ENC jedha. Isa kanaadha jechuudha. Akka erga gadi buuftanii jettanii akkasii keessa seentan Oromiffaadhaan kan isinii fiduu danda'u innaa isin keessa galtan malee akkasumatti miti. Kinoo akkatti isinii dhufa akkuma bantanii jettaniin akkanatti isinii dhufa. Sanaa booda akkasumattus jettanii aga dhumaa wal harkistu. Sanaa booda kinoo Oromiffi jira. Oromiffaa kanarratti dhooftanii akkas yeroo sanaadha akkasitti isinii baasuu danda'a. Quraana kan barbaadde keessa galtee akkasitti jechuudha. Kinoo akkasitti fayyadamaa ijoollee kenna. Assalamu alaikum.